Ase agarratu abbabeeto gocho bilamba labase antalato Lucky Janasi tabase antalato na abbabeeto lucky Janasi tabase antalato Ay Ani rafuba kanisa na nafini abbabeeto ani rafuba kanisa na nafini Yoti yatate kunna birana fini abbabeeto yoti yatate kunna birana fini Ana ramana rama bakullo jalana babeto ana ramana rama bakullo jala dufte ma bitim na gota garana babeto dufte ma bitim na gota gara Wayo akati kachi suya abebe tufana babeto akati kachi suya badane tufa Wayo garani ramfatte natti gaste chufana babeto garani ramfatte natti gaste chufa Ay tunjite yawanaka Ana ramana rama bakullo jala na babeto ana ramana rama bakullo jala dufte ma bitim na gota gara na babeto dufte ma bitim na gota gara Ote jabbin hazale yana diya dade dole ote jabbin otole Wayo diya dade tole Ananje Hello Ise Kina notar gati Makina kanaan dura geemii irratti fixeera beektaa Wallahi dhaqee paarkii isa jedhamu isa waa hunda isaa geemii irratti wanta nutinaan ta'e hin jiru Wallahi alhamdulillah amma immoo kunuu gaala sirba isa haaraa kana kiliippii isaa konkolaachisaatuma hojjennaadhaa fi kadara shakiiraa ምናምን isa jedhamu kana እንደዛ አይነት ነገር ነው amma fagaanneeti jirra kiliippii haaraadhaan egaa konkolaachisaati kan nuti sirbinu Shakira nana amma yoomitti namni Shakira nana yaadachiifte kanani namni nu konkolaachisnaannu sirbinaa miti Shakira nani mo waa wayne yaadachiifte sirba si keessa na 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 de na 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 mbosi samina min wana waka samina na sangalawa na 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 la samina na na ne ምናምን ጀተቹላ ወካ እንደዚህ አይነት ነገር ነው እንደዚህ አይነት ነገር ነገር ተከስብጭ ረማ ወላሂ ሜ ወላሂ አደረ ፈን መኪና ካን ከባረ ሜ መሪ መኪና ጋ ከናን ረቲኮ ሲጀን ቱሬ ወላሂ አቺ ቦቴ ጋር ባዶ ረቤ ዲ ማለት እና ዱጋንስ ጋር ፈታራ ወላሂ አዱጋንስ መኪናው ፈታዱት ሹፌር ማናገር ክልክል ነው እሺ ላ ኦፍቴ ከናን ዱራ والله يطري من كان كبار يطري من كان كبار والله والله شراه الدور قدين تري بايد كمي فو لايبي رجلتا قد والله يا شيخنا حسين والله بالكسلاتي وندي اسفت تكون جچودا والله وان كان ناسو egaa kabajamtoota daawwattoota keenya argatti galle minimum keenyaan jedhinga kabajamtoota daawwattoota mubaarak musammaa jedhe ana faydaa godhamaadha daus እንደዚህ አይነት ነገር والله nama mata daga kan argen beku Isaaq Zeenuuchuni nama mata daga mata jabeessa seenan sana fit ga banna te eyye ewa malsum akkuma waan ajaa'ibaati guyyaa haddaa artistii Isaaq Zeenuu waan baay'ee nama dhibu yeroo jalqabaatiif wallahi kakate yeroo jalqabaatiif marii kan qabaarade daqiiqaa tokko itti nagarsiifne wallahi laazim amana daqiiqaa tokko itti nagarsiifne na amana geemii makiinaa warri qabdan untuffatina isuma dhuguma warreeni geemii makiinaa ooftan untinaadhaan maal maqaan isaa moobaayilii irratti makiinaa ooftan suni jajjabaadhaa isuma dhuguma poostiin sinii godha geemii sana geemittiidhaan oofa beektaa amma makiinaa oofuu beektaa jennaan tish inkwaan harkaanii miti kottu laallaan jedhee geemii irratti na agarsiise jennaan mee si yaalchisa mee kanumaan illee yaadataa jedhee fuudhee dhaqe wallahi akka shufeeriitti oofaa jira Isaaq yeroo jalqabaatiif daqiiqaa lama hin geenye yeroo jalqabaatiif jechuudha konkolaataa ofaara wallahi immoo nama dhiba garuu amanuun dadhabiyan dhuguma biyyatti makiina Mubee konkolaachisee Mubee jedhi ba maqaa koo keessa buusi hadhara kun qabu abdiisuma makiinaan faarti qoqqachan dabasadha koo qabaatiin solaateetti na hawaataan dabach jarbal waslaata maal makiina makiinuma makiina Mubee konkolaachisee
Abdiisaan abdiisuma. Abbaan barbaadan abbaan lubbuu kee. Jedhime Abbaan ijoollee lubbuu keessa mee jaallattan sagalee gabaa keetiin. karaarraa. Sagalee keetiin. Makiina birruu. Konkolaachisee. Abdiisaan abdiisuma leenca faranjii jibbaachise gawween jecha angalaatuma wayyaa Galaata jeffini banaana fi malee. ilmoon jecha Angalaatuma wayyaa maraatan jeffini magaala fi malee. ija kololaa maaloo Gamba gambayaa qorqorro kololaa maaloo gamba qorqorro ija kololaa maaloo mormi tukkeenaa magaala kololaa maaloo abbaatu daawwataa rorro. ija kololaa maaloo sanaalee duubandeema kololaa maaloo nananana jiisu ija kololaa maaloo nan du'eemoo nan gadaa'e kololaa maaloo kanan qabee gaansi dhiisu. Arram Godiga tomala. asham godiga way. Hawa taada wado. Naal tush jedhanii jiraniin araba. Artist Isaaq Zeenuu guyyaa hadhaa konkolaataa yeroo jalqabaatiif dhugaadha biyyatti gabbiinaa taa'uun badaa rakkisaadha. Amma kun akka yeroo jechuudha zana fataa jedhee jechuudha konkolaachisaa ta'ee jira. Akkasii gaa Isaaq keenya meemee akka qotu sirbootii kee keessaa dhiifamaa wajjiniini sirbootii kee keessaa meekan ofii keetti jaallattu tokko dhaggeeffattoota daawwattoota keenya affeermi. Egaa an sirboota gara ja'aatti kanan baasee gara ja'aan sana keessaa jaallattu akkaan jaalladhu sirba Hacaaluudhaaf baase sanadha. Namoonni hedduun jaallattu jedhee yaada harka nyaatitti namni jirutti ta'ee sirba Hacaaluudhaaf baase kanan of keessatti dandeettii kan qabuu fi namoonni suuta jedhan akkasii leenca qabu. Nadaji kennamu sote kas barcuma kootu qaa jechuu barbaadaadha amma asirra dhaabanne daawwattootaaf feerree kaane kaanu moo gad deebi'a qaalletti bannaati nutti gori mee sirba kee suma dhuguma sirba onnee kee irraa jaallattu qolaa jala rakkoon qabu dhiisi naannee rakkoon qaba abshir ana waas shufeerii wajjin jetta waan ta'eef nadajiin kennu wallaalaa fuuldura kee jira waan ta'eef marii cimsitee hin qabin jedhi akkuma hadhaa ooftettiyyuu baay'ee namatti tola wallaahi. Isaaq Zeenuu daqiiqaa 5 hin geenye yeroo jalqabaatiif konkolaachisaa jira. Ittuman agarsiise malee ofii fooffataa jira. Mee sirba kee akka yaadannoo ta'uuf viidiyoon kun akka inni raajiin daddarbatii qassedha. Yalenca koo yahatee koo tokkicha koo ilma sabaa goota onneen barbada kan dhugaan kan buune kan hin beekne saba hacuuccaan saba kee miidhamni rammii kee rafuu si dhowwinaa mudhii kee hidhattee sagalee kee dammaan bookiftee barooddee diina garaa raaftee walta jirra baanaan diina rommisiif taalukna jagnoomsi taalammi kee saba kee boonsitee jiruun kee jiruu gootan jechi kees jechi goota duuti kees du'a goota jigees gocha goota naatu du'e malee hacee atin duune jirta machin duune jirta. Bishaan baaroo dildilaa gaafa guutuun beekanii lubbuun dhiiraa biliqaa gaafa duutuun beekanii anaa nyaatu maatee yaa goota koo si jaallannaa siin dhaadannaa maatee yaa leenca koo dhiigni kan kee dhangala'een hafuunu siif jirra gumaa kan kee ni baafannaa si yaadannaa maatee bara
Gootawwan kaleessaa lubbuun isaa darbee lafeensaa caccabee har'as kunoo dhufee dabareen ajjecha Hacaaluu qaqqabee Hacaaluu hundeessaa beekaa Oromoon qabdu hambaa goota keenyaa leenca jabarbadaa dhiira akka Hacaaluu dhabnee kamiin teenyaa. Egaa sirboottan baase keessaa sirba Hacaaluudhaaf baase kana baay'ee hedduu jaalladha. Hedduu galatoomii isee baay'ee galatoomii wallaahi sirba anis baay'ee jaalladha. Sirba eenyuun baase keessaa sirba weellistoonni weellisan keessaa sirba Hacaaluu Hundeessaatiif baafame. Dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf wantan godhuuf hin jiru jechuudhaan malee anaaf nama galataati hundi artistoota Oromoo kan Hacaaluu Hundeessaa yaadattanii Hacaaluu Hundeessaadhaaf daqiiqaa tokkollee taatu yaadannoo daaf sirba tokko namni weellisaan hin sirbin hin jiru dhiiga Hacaaluu Hundeessaa rabba baasu baay'ee waan garaana gubee keessa kootii irraanfachuu ni dadhabe keessa tokko Hacaaluudha. Ijoolleen immoo as jalatti harka nyaateetti nuufa sirbuu si jira. Ijoolleen nagara nyaata tokko jechuudha. Harka nyaateetti nu sirbi nu keenya jennee si jiraaroo sirba ittiin beekamtee fi sirba namni hedduun jaallatu natti fakkaata. Mee daqiiquma tokkollee irraa immoo sirbii fiiti intarvii kan biraa immoo goona. Ajaa'ibuma keenya baranaa ulee bulee warraatti argina osoo nun qorii madaan kaleessa arras nun tollee kunoo ilmeessa. Arras nun tollee kunoo ilmeessa. Ajaa'ibuma yaa bara ajaa'ibuma barri nyaate. Ajaa'ibuma yaa nama ajaa'ibuma yaa salammii gante. Ajaa'ibuma yaa harka nyaatetti. Ajaa'ibuma kan faanni keen tollee. Ajaa'ibuma daadhii galaanii fi. Ajaa'ibuma kan hacee koo nyaatte. Ajaa'ibuma keenya baranaa ulee bulee warraatti argina osoo nun qorii madaan kaleessa arras nun tollee kunoo ilmeessa. Nu keenya jennee si amannee harka siif rukunnee wayyoo hammeenyummaan kee daangaa dabarraan kunoo arginee wayyoo qeerroo fi qarreen lubbuutti dhabdee boojuu si baafnaan wayyoo hidhaaf ajjechaa maqaa nuuf laattee shororkeessummaan wayyoo mukti qottoo bar mukarraa citee ofumaa muree sanyii saafite. Sila sormi Oromumaan beekamaa fira diinomee kanaan maal jenna gadaa digdee gaada doofilattee hayyuu Oromoo hidhaatti naqxe duris nafxanyaan takkaanuun tollee nu keessaan baanee madaanaan ole firan taatu yoomuu diinni diinaa tokkummaan kaanee biyyaashee baafna. Tokkummaan kaanee biyyaashee baafna. Tokkummaan kaanee biyyaashee baafna. Dhaabbiifi fireenii keetiin hayyee isaaf fireeniidha. Isaaf fireenii keetiin. Isaaf fireenii isa walakkaatiin dhaabbiifi gaaffii xumuraan sii godhachuudha. Thank you bro. Hayyee sirba kee kana lamman keessaa jaallatta jechuudha sirboota kee keessaa. Keessattuu ani silas kuni siyaasa makataa natti fakkaata. Siyaasa kana nan cuubbachiisusi an waa'ee siyaasaa ilaallatu garuu immoo waan weellistoonni fidan hundayyuu aamin jedheen taqabbalaa hundaan an dhaggeeffadha dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf isa faarsus isa arrabsus isa walqeequs maaliif waa'een siyaasaa ana nan laallatu waan ta'eef waa'ee siyaasaatti bilisa garuu waan namni fudhatee dhufe kamiinuu nan simadha jechuudha kamiinuu nan simadha isa ta'us isa hin taanes isa kamiinuu an dhaggeeffadhee maaliif akka nama tokkotti dhaggeeffadhee xiinxalee ilaaluun intinaadha. Hayyee hadda dhuftee akkuma carraa ta'e yeroo jalqabaatiif viidiyoo kee yeroo makiinaa ooftu yeroo jalqabaatiif hadda si argadhee hadduma akkanatti konkolaachisuun kee nama ajaa'iba. Mee waan ta'e ho'ii Isaaq Zeenuu fudhatee dhufaa jira jedhani gwaaddanyaa maqaadhaaf gwaaddanyaa laati gwaaddanyaa kee galchuudha daqiiqaa tokko naafa maaliif waan asobdee jirta. Innisi Isaaq Zeenuu waan ajaa'ibaa wayii waan cimaa fudhatee dhufaa naan jedhan wanni kun hammam dhugaadha.
Egaa akkuma beekamu duraan dursee gaaffii kan keetiifan siyaasarraa bilisa kan jedhu siyaasa jechuun polotikaa yookaan waan biyya keessaa tokko haala siyaasa nama mudate qofa osoo hin taane jireenyumti siyaasa akkitti nyaatan fakkitti dhugan siyaasa waan ta'eef kana keessaa jalaa miliquun hin danda'amu of jalaa miliqsuu barbaaddeettaati rakkoo hin qabu. Egaa sirba tokko yeroo hojjettu qophiin ati qophooftu jira ulaagaaleen ati guguuttatu wanni adda addaa jijjiraachuu danda'a. Ulaagaa kana xumurtee kaatee gaafa siif milkaa'edha kanatti hojii kana hojjetaa jira illee hiriyoottan kan keetti himtu. Hojiin aartii baay'ee bu'aa bahii hedduu qaba. Audio keessa stuudiyoo keessa turuun ni jira. Gaafa stuudiyoo keessaa fixattee jetteedha kanatti sirba hojjetaan jira illee hiriyoota kan keetti dhageessistu jechuudha. Kanaaf jennaan amma ergan biyya baqattummaa kanatti dhufee xiqqoo sinan boqadha jedheen turelleedha gaaffiin namaa akkan hin boqanne na godhe namoonni hedduun gaaffii na gaggaafatanii kallattiidhaanis alkallattiidhaanis namoonni sirba hojjechuu qabdu malee jettaniillee kan qarshii baastanii na gargaaraa turtan hedduutu jirtu jechuudha guddaa galatoomaa isiniin jedha. Kanaaf gaaffii keessan bu'uura godhadhee sirba miidhagaa tokko haala gaariidhaan hojjetamaati jira audioon isaa xumuramaati jira. Sirbichi maa inni waa'ee maaliiti? Waa'ee siyaasaati moo waa'ee yaani sabaati? Yeroo jiru waadanu jira qala. Kan sabaa sirbamtu jira, kan jaalalaa sirbamtu jira. Jaalallee koo dumbishee bareedduu koo mataa shurrubbaa mataa kee shambaa godhii ol kaasii kan jedhamtu jira. Kan immoo qabsoo sabaatiif sirbanu jira. Keessaa isa kami gomma qaasaallee beekee jinni jaankaa jedhee adda baasee warri kan jaalalaa amma fakkeenyaaf waan ta'e wayii jedhamu maqaan jira. Warri kan immoo sabaaf qabsoodhaaf sirbamu immoo ammas maqaa qabu. Garuu waan kana hunda gatii hin beekneennan maal waan ilaallatudha. Yaani jechuun sirba qabsooti moo sirba jaalalaati? Mataa kee shambaa godhi ol kaasii gadi qabii sillaalaa harka koon mataa kee keessa galchee haadhaa minaamin maddii kennuun gadhaa kan jedhamu. Sirboottan ja'a keessaa an kanaan dura kanan baase sirba laman caalu kanan jaalalaaf baase kan aadaa jimmaa anattii keessanaa fi shittaa'edha kan jalqabaa kootii inni achi ka'e kanan ittiin beekamu ilma koo hangafaati. Sanaan as haala yeroo irratti hundaa'eeti kanan baasaa ture kanan hojjechaa ture ammas immoo haaluma yeroo irratti hundaa'e inni amma kallattii osoo hin taane akkuma amma sirba galaana akkuma argitan kana sorgoof sokkoo jechoottan hedduu of keessaa qaba weellistoota ciccimoodha kan walaloo fi yeedaloo adaraa bijootisa kan kutaa illee hin danda'amu kun iccitiidha dubbii keenya irratti mata dureen isaa jibban beekneedha. Namni tokko jibbamuu isaa qofittiif jibbamaan jira jedhee jibbamuu isaa baruun qofittiin utuyyuu waan tokko yoommoo jibbamuu kan kee hin barre ati tasa nama jibbamteedha jechuudha. Waa hedduu of keessatti qaba walaloo fi yeedaloo kana irratti hirmaate buzeeks faa namni hedduun keessan ni beektu Buzu'aalam Asaffaa hedduutti na gargaareera walumaan hojjenne jechuudha walaloo isaas yeedaloo isaas. Ya Abba Farda, ya Abba Dale, gachana kefe boqabda harka garmaamsitu komaaltu siraka. Ya sajibban jibban beekne, yartuuf gantuuf si cinqabnu bakka ni galtamoo dacheettan si maka. Kana? Baaqonaaf fudhatu fixe kan jala. Kana innalena. Ya Ilahi, mucaa jajjabaateetta haa ta'u rabbiin siya gargaaru jabaadhu ilma namaa wabanni jiru irratti gargaaranii maaliif nyaatus baasusi amma yoo rabbiin gara fuulduraatti ilmoo naa kenne isa naa kennes isa sichi naa kennusi maalee yaada beekta yaani yoo shufeerii ta'uu kara konkolaataatti harkifata ta'e bakka akkaataa konkolaataan itti goommaanii kamuu akkaataa gaaziinsaa nadaajiinsaa laalamuun barsiisee guddisa maaliif beekta mataa isaatu gara sana harkifata waan ta'eef kan barumsa jaallatuuf qo'atu yoo jiraate immoo caalaadha barsiiseen qo'achiisa amantii bukkeetti jechuudha amantiin hin hafu akkasii gara ati barbaaddeen rabbi si milkeessuun siin jedha hedduu galatoomii ituutti hin beekin afaanis fuudhee hayyee daawwattootaaf kabajamtoota mubaarik musammaa ergaa xumuraa yoo qabaate isaa kirkaa fuudhee
nagaatti jennee addaan baanaa isiniin jedha. Egaa akkuma isinitti himee sirba bareedaa ajaa'ibaa tokkoon dhufaatiin jira. Audioon akka xumurameen kiliippii isaas asuma keessatti haala gaariidhaan ni hojjanna akka na eeggattanu kabajumaan isin gaafadhaa galatoomaa nagaatti.